gaddisiisaa sa'aadaa ta'e daa'ima namaa tokko bartee. Qabamtee jirti du'aayii godhaa rabbiin haa mul'isu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Akkam jirtan kabajamtootaa fi hordoftoota kiyyaa jira jirtu isiniin jedha. Intis nagaa qabna alhamdulillah rabbil alamin. Isin akkam jirtanii baganuu jiraattanii isiniin jecha. Kabajamtootaa fi hordoftoota kiyyaa guyyaan har'aa kuni guyyaa maaliiti? Guyyaan har'aa kuni guyyaa iidaatii jechuudha. Abbaa Roozaa manatti hin deebine akkuma manaa ba'anitti jiranii jechuudha. Roozaan hin argamne hangam tanaa bakki isiin jirtus namni irraa quba qabu hin jiru jechuudha. Kanaafuyyuu warroonni piraankiidha soba piraankii jettanii piraankii miti jechuudha. Piraankii waan piraankii itti godhantu jira. Lubbuu namaatti namni piraankii ni dalagaa, lubbuu namaatti namni ni taphata. Piraankii miti jechuudha. Dubbiin tuni dhugamaa piraankii miti. Warroonni akka tasaa bakka isin jirtu yoo ka beeytan taate warri quba qabda yoo ka jiraattan taate nuuf himaa isiniin jechuu barbaadeeti. Akkamitti chaanaala isii irratti argamuu dandeette, akkamitti chaanaala isii irratti dalaguu dandeette yoo kanaan jettan taate chaanaala isii jechuudha iimeela isii anaa fi abbaan Roozaa barbaannee haala sanii mana kompiitaraatti sirreessinee jechuudha. Silkii isaanii irratti iimeela isaan hin qaban waan taateef waraqaa irraa haala saniin iimeela gara silkii isaanii irra deebisnee irratti dalagaa jirra jechuudha. Yoo ka argamtu taate amma argamti jennee callisuu turre jechuudha. Haga dura ammaa mul'atti jennee callisuu turre. Isii hafuura isii dhabnee sagalee isii dhabnee jennaaniin gara miidiyaatiin barbaaduu qabne jennee gara miidiyaatiin dhufne jechuudha. Kabajamtootaa fi hordoftoota kiyya warroonni piraankii dheettan dubbiin tun piraankii miti waan piraankii ittiin dalagantu jira jechuudha. Kanaafuyyuu gara kiyyas koottaa mana kiyyas koottaa gizee jedhuun hin didanii gara maatiittis gaddeebi'aa gizee jedhuun hin didanii jechuudha. Gara maatiitti gizee gaddeebi'ee maatiin na cinqanii argitee jiranii ammayyuu bilbilaan na cinqaa jiranii akkamitti mana deebi'aa jiraniitiin mana bakka algaa bakka qabatan jiranii jechuudha. Ilaa hangam mantanaatiyyuu hin galle jechuudha. Manatti hin galle akka manaa ba'anii manatti hin deebine jechuudha. Hedduu takka haala hamaa keessa jiranii maatiin isiitis cinqamaa jiranii jechuudha. Inshaallah du'aayii godhaa rabbiin haa mul'isu. Roozaa rabbiin haa mul'isu. Wallahi nama dhibaa beekanii ni ulfaatti dubbiin. Waan isii manaa baasee waan isii akkanatti hafuura isii akkana dhoofachiisee hin beekne jechuudha. Irraa hin beekne hangam mantanaa du'aayii godhaa inshaallah rabbiin haa mul'isu. Guyyaan har'aa kun guyyaa iidaati. Iida guddaadhaan gizee maatii isaaniitiin adda baanii isaanillee abbaa Roozaallee jechuudha. Kophaa isaanii taa'u jiranii jechuudha. Itti bilbilee koottaannan na bira dhufuu didanii andammoota iyyuu amma gara mana bakka isaan jiran sanitti deemaa jechuudha. Maalirra akka isaan jiranii fi maal akka isaan dalagaa jiran dhaqeetiin ilaaluu deemaa jechuudha. Kabajamtootaa fi hordoftoota kiyyaa. Waan takka wallaa qophiidha waan takka wanti nuti iidaa fi wanti takka wanti nuti irraa quba qabnu hin jiru jechuudha. Maaliif namni yoo gammachuu qabaate iida sanuu quba qabaata jechuudha. Gammachuu nuti qabnu takka iyyuu hin jirtu. Roozaan ni duute moo ni jirti moo namni irraa quba qabu hin jiru jechuudha. Kabajamtootaa fi hordoftoota kiyyaa ammaan tana gara mana gara abbaa Roozaa biratti deemaa maalirra akka jiran ilaaluu deemaa jechuudha. Hanganuma qophii kiyyaatti na wajjin turaa isiniin jedha. Du'aayii godhuun hin dagatinaa. Roozaan dhabamtee jirti. Du'aayii godhaa rabbiin haa mul'isu. Duutee jirti isiitu namni isii beeku hin jiru jechuudha. Du'aayii godhaa inshaallah rabbi haa mul'isu. Hanganumaatti na wajjin turaa gara abbaa Roozaa itti deema jechuudha bakka isaan jiranitti. Kabajamtootaa fi hordoftoota kiyyaa akkuma argitanitti jechuudha abbaa Roozaatti bilbileetiin abbaa Roozaa guyyaa iidaatiin keessa jiranii beeytanii hoteela jira jechuudha. Kophaatti achi jira sa'aadaa bakka itti galuun qabu maal galaa minaan jedheetiin isaan laala jedheetiin as dhufee jechuudha. Kun akkuma argitanitti kanaa qabadhee hoteela jira eessatti gala bakki itti galu wayitu hin jiru naan jedhaniitiin as dhufee jechuudha. Mee bakka isaan jiranii mana kifilii hangana laakoo isaan hangana jira naan jedhanii jechuudha. Mee kan waliin agarru ta'a hanganuma qophii kiyyaatti na wajjin turaa haala akkamii keessa jiranii yoo dhugaa rabbii nama Roozaa na dhiiste yoo ta isaaniitii fi ta maazarii yaada na ta'u jira jechuudha. Maazarii Roozaa santu yaada na ta'u jira jechuudha. Guyyaa iidaatiin namni kaameelaa lamaatii ofii keessaa bahee kophaa jechuudha. Haala hin taane keessaa bakka imimmaan bichaa hin boo'anii ganama galgala hin boo'anii waan nyaatanii na bira iyyuu koottaa jedhanii kadhadhee dadhabee jechuudha. Mee bakka isaan jiran kan waliin agarru ta'a na wajjin turaa isiniin jedha. Kophaa hin jiru mucattii goddanyaa xiyyaatii waliin jira jechuudha. Isin viidiyoo keessa seenuu hin barbaaddu. Kanaafuyyuu mi'aala isaan irra jiran kan waliin agarru ta'a na wajjin turaa isiniin jedha. Kun akkuma argitanitti hoteela kana jiran jedhanii isaan
والله حالا قد تسيسا دا كور مثلا تبغى غير تقولون أبي تقول مثلا في تاو والله مرة في سعادة في مجال تومي المال قديمات ويجي مدين ولا متاعي تلي كابتون ده تقدر تجي تلي ثم نجيب كذا كذا كسي ما هو يدي مثلا ما نورا Video matana mal bota ora da mai man di sini video kana mali ko rawani mai tani video kana architect ni wani singe takar architect yo ko sa mu lo kita roza kana ko rawa video to da mai sinan bakam sila dugara wata ko nan daga ito kullu injiruti matami la wallahi manat legal wi nan den je jura halan magati sisa saada tenna wallahi manama to ko berte Boina baroza ni mulatiroza ni boina ingadina si boina si duai gora yar monga ka boi chata ne jirra kala ko wa makana saada de na tisgala to ni wiya ida ne sila kana ti ko bati sonda baso mukan imni wai to jiru ka wiya ida ka dabre garte wa wali ni de sinar na garte imni nama to ko te namne agara wa una garte namar rai ma ani ta ete ni ino wai to jiru ne jira aku marab fi arab bina garte ke ni hago male on go to ko le jiru ne kida inshallah ke to ani wala asara de na tis arte ti te wallahi ani bar are ni bi amma ga tu kana ma ga tu dire kai sine ga jara mi sa ka ye kane ye tura wanda ko so baka sani yun to kana kasi de me de kamai san kana fidu ba jare tsara te amma marahu yu ya dina si gadina si duai ma ko rawu duai sa ni jira injiru duai sa ni ani ni na aga lo ka ga na amma wata kangaru wata kama su fakate wala ani wata kawai ida wana da chimti dukkan wata in bai ina fakate yo dunya tan ratu o mai ida tu ra ko balle in ka hu wate woni ganda taru to kolle ni tura kusani adeni watan wani ibe bira sa mutu fi damare fa da mijira injiru ka kana hu yu gara mana tigalle misa wali nyana ka kangaru insha Allah wiya mabira garte ko fa wali ngalla wiya mabira galla male ma wata kana tintola ni yo beta wata ka tintola ni wallahi ishi ka ga maganda sa mu bangala ka kana tawo bara sa ibe bira ka da ne misirin والله gara ganda so won mam na base to kofa warasani yetu hara ka banki ya garte halan nan ne ibameti ne garte satti durani si diga qabdi bete diga dafa kana qabdi tikarete ne nakase jirani won man ante fasta o warasani yetu tigalu indan de naga dute jirate si kubo kabate odin arge jirutti akanatti qonqo bote tinin telefona ki mobile chuga yetu na bilbilani nyaata gode e gutti jira yette tinin ti قالوا إن دين سعادات اللي فهم إن شاء الله غير في الفنية اليوم بإذن الله في ما فينا مثلا ولين دين فينا إذا ولين دين ركون ولا مالي ولين دين ني بربانة ولين بربانة وانزل ورا والدرجة ركون تسلا بوتي روزان اسم بسلا يوم كاي أقول دول كني مرة كنا كاي جت أو نبيتشا جتون في روتا نسي وسمتانه دوبارة والدكتور تسي بوتو جتون والدكتور تسي بوتو كان ولين قال تومي أتس أكاسمت تمي والدكتور تكيت تلقت ما من تو تكيت لقت أكا وان تقول لا قصتي تيجي يوم سبت بلانتات لا قصتي لما تأسي أكست يعني نقول يا أتس قال تومي سينجنا كوام برا سيبتي جندال أما سيمنا دو وليه بدني بيدا ما بس بدني أكان دي كربان جل كذي كذي دي ميدان كان هو دي ميدان تبي بس نرجع ini kali tiga lima kan sampai tuh ini gagal lah kalau mau ganti biasanya mau ini deh lah poin kamu हमारा कौन का बोलते हैं मगर लासनी ले लेते और मसन को ऐसा गलरे वान यो सिफा ने बिरा अर्गा कावर अर्गा तजने दिन दात गगने यू सुरभि शेखा मान जुमान जुरमे shi kuma हमारे जुरा कर भी लगते इसी तरह भी मार बसी सुकी अनिस कावर के लेबू इंदन तो इबा बच्चों का अपने से बदे बदू मले यो अर्गमते
yoo dhabate gartee akkuma isiitti baduu malee wanni biyyatti illee galu tokko illee jiru jechuudha. Isaan nyaatanii deebi'anii kaashi. Homaa nyaatanii bishaan nyaatanii bisaanis bishaan gadi nakkatu yeroo ammaa kanatti isaa nyaatanii bishaan gadi nakkatu. Roza yoo rabbi sodaate yoo viidiyoo kan argitu taate as bahi mul'atu haala isaan keessa jiran argaa jirta maatii kan Roza rabbi sodaate rabbi si qabe as bahi mul'atu Roza fi loon keenya yoo lubbuun ka jiraatu taate as bahi mul'atu biyyi mun oolaan. Mi'a bitaamni maatiin fi haala isaan keessa jiran guyyaa ijaatti abbaan kan beekatan maratee kophaa gidi as taa'u mi'a bitaamni viidiyoo kan akka argitu taate as bahi mul'atu jedha. Ani hin duute jennamoo hin jirtu jennamoo meeshii gara miti jennee barbaanne. Arguunni malaa isinis arguunni malaa. Takkaayuu isimmaa yoo dubbatte furmaanni ka jiru. Isimmaan argamu dabalee furmaanni ka jiru. Furmaanni akkasii jira mosoo bakka kanaa jira jettee xiqqoo nama bira leellaa jechuudha. Alaamaan yoo tarsiifi nama tokko bira leellu bakka isin yeroo booda tokko ofii waan taate malee hin dhayitu nama tokkottu. Shimee akka boollee furmaanni barannaa. Yoo jiraatte as baati. Yoo hin jiraatin ammoo akkamatti tututu ta'a rabbiin agartee waa hundaa agartee rabbiin agartee. Rozaan haala hamaa keessa jiraattus haala tolaa keessa jiraattus waan isin keessa jirtu isin biratti walitti deemaa waan hin beeknu lubbuun jirtu wanti hojjetaalee bakka kan jiru jechuudha. Viidiyoo kanaa sheesheeruudhaa wal biraan gahaa. Akka jiraatu taate siin as baate yookiin ammoo ani shakkii guddaa. Aarii hamaa feetee yoo qabaatu namni yoo namatti si kennu waan akkanati aarii akkanaa kun jireenya akkasii furmaata argata malee akkana callisee sagalee fi godhugatee sittiin fi gachuufatee furmaata jiru kakkaayyuu jechuudha. Ammas firoottan isiis shaashamanii jiru sini jira. Sanis itti bilbilee waan akkana agarree jiranii bakka hundatti deemee ilaaluutti jirra. Bishaan wayiilee naannoo sanii jira. Bishaan san keessaa ta'e barbaadaa jedhanii. Anammoo wanni biizii na ta'eef inni itti galeen magaraa fuduraalee rakkattee hedduu bas akkamitti du'aa hima godhaa malee hedduu taa'ee ni bakka. Suuraafi hojjettoota keenya waan dhageenya roozaa hin argamne akka inni dhuganii hafuura fi leeffatti guyyaan irraa kun guyyaa iidaati. Guyyaa iida guddaadha. Manatti hin galu warri manatti hin galtu mana maal qaba midhaan maal nyaata maal dhuga jedhanii akkanatti kophaa fi as ka'anii asii yaadaa jiranii jechuudha. Dhugaa rabbii haalli isaan keessa jiran isaanii kun dhugaadhee jiran haalli isaan keessa jiran haala nama sodaatu saalaa jechuudha. Wal biraan gahaa waan irra jennee fuula isii yoo dhageenya sinjaa fuula isii yoo dhageeffataa ta'e himaa fuula isii yoo dhageeffataa ta'e sinjaa miidhaa waan irra jennee sinjaa kanneen ta'aa jechuudha. Kan yeroo qophii kennaatti waan hojjetanii baay'ee kan baratumaa sinii jirra du'aayee godhaa fakkina. Waan irra geenyaan quba wal qabaannee yaa uummata Oromoo isinis bakka jettanii agartee yaalii nu godhaa nu barbaada. Yoo akka tasaa namni wayii quba qabaatee nama biras ka jiraatu taates namni sunis agartee lubbuu keenya nu baraaraa isii qofaa miti lubbuu haadhaaf abbaa isii baraara. Haadhaaf abbaa isii walitti yedduu hin beektan jechuudha. Haadhaaf abbaa isii haadhuma abbaa kiyya guddisee jechuudha. Hedduu isaan agartee mararaamanii waliin dhukkubsataa jiran isaanii. Anis akkasumatti kun ala bahee manaa bahee guyyaa iida guddaatiin agartee kophaa kiyya taa'utti jira. Lubbuu keenya nora agartee isinis yoo qabaatan baraaraa isin jedha salaam alaikum warahmatullahi wabarakatuh nagaa rabbi walitti nu haa deebisu isin jedha. Argama roozaa irratti rabbi walitti nu haa deebisu galatooma isin jedha. Inshallah viidiyoo itti aanu yookaan roozaan argamtee mul'atte yookaan fuula isii dhageenye yookaan roozaa yoo qabannee isin dhufna yookaan fuula isii qabannee isin dhufna. Hanga dhumaatti hordofaa viidiyoo misheeshee waliin fuudhaa wal biraan gahaa isin jenna. Viidiyoo itti aanu wal deebisu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.